Itu bukan sagan apa ya? Aku pesan tuh OBC
guddaa galatamaa Woggoota Shagarmanii nama jaalatu kabajuu lubaa Dr. Siraay Poolii macaafa qulqulluu keenyaa digitaayizuun guyyaan kun guyyaa seera qabeessa gara biraa yaadachiisa. Guyyaa waggaa 124 fuuldura yeroo Onesimoos Nasiib abbaan gammachiis macaafa qulqulluu maxxansiisa. Sila lubitti afaanis raajii masalatis akkuma deddeebi'anii jechaa turan jecha guddaa tokko dubbate abbaan gammachiis. Amma sabni keenya badhaadhummaa eenyuun jalaatii fudhachuu hin dandeenye argateera. Bara abbaan gammachiis kana dubbate kana jechuun yeroo itti danda'amu hin turre. Kanaaf yeroo taa'ee jechi kun jecha seera qabeessa duwwaa kan ta'e raajii waaqayyoo biraa dhageenye nutti dubbate jedhee amana. Sababiin isaa bara sana keessa isa kana yookaan isa sana eenyuun jalaatii fudhachuu hin danda'u lafatti jedhamu ture. Bara sana keessa sabni keenya biyyisaa, daangaansaa, afaansaa, aadaansaa jalaa fudhatameera. Ilmaan isaallee akka garbaatti yeroo itti jalaa fudhatamanii gurguraman ture. Abbaan gammachiisuu haadha isaatii jalaa nama butamee nama gurgurame ture. Kanaaf lakkisa kanoo eenyuun jalaa fudhachuu danda'u isa sanoo namni jalaa fudhachuu hin danda'u jedhee dubbachuu danda'u fuulsaa irraati yoo waaqayyo irraati dhagee qofaadha. Kanaaf maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa kana kan caalatti nu mirkaneessu macaafni qulqulluun kun qabeenya eenyuyyuu jalaa hin fudhanne ta'uu isaa kan nu mirkaneessu baroota darban kana keessaa waggaa 124 Iban hammas jedhamne macaafa kana dhaga'ee jira. Abbaan gammachiisaa yeroo isaan macaafa qulqulluu kana filan ari'atamaa turanii itti fufeessuu macaafa qulqulluu qofa osoo hin ta'in afaanuma Oromootiin iyyuu lallabuu, dubbisuu, barreessuu yeroo itti dadhabame jira ture. Naannoo
You are, you're a money. I think you